kana limitina fibse fatina base chubu konduma anabise Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan faarfataa Eliyaas Gabulaati. Sagantaa birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 kaaseetu kan inni isiniif darbu chaanaalii yuutuubiidhaan kan inni isiniif darbu Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irratti kan inni isiniif darbu. Warri maatii taatanii jirtan isiniif haaraa miti amma bubbuleerra erga waliin jalqabne gara kutaa 32ffaarra kan nu jirru hamma Waaqayyo nu gargaaree hojii guddaa Waaqayyoo barumsa kanaan hojjetaa akka jirru baay'een keessan dhugaa naa baatu naa bilbiltanii karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin kan naa barreessitan baay'ee keessantu jirtu kan naa bilbiltan Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu isiniin jedha. Warri haaraa taatan har'a akka tasaa sagantaa kana hordofaa kan jirtan baga nagaadhaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Egaa maatii ta'aatii YouTube kana subscribe godhaa, like, comment, share gochuu hin dagatina. Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jiru irratti sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa torban isiniif darbaa. Warri har'a reefuu itti dabalamtan jalqabaa kaaftanii YouTube kana jala seentanii akkasiin hordoftan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Sagantaan birmadummaa sagaleen Waaqayyoo kan inni irratti barsiifamu gara fuulduraatti faarfannaan illee akkasuma paanaal diskeshinii walii wajjiniin akka itti fufnu kanan dura isinitti dubbataan ture. Waaqayyo gooftaan yeroo isaa nuu kennaa meeshaa hundumtuu gaafa nu gugguutu Waaqayyo gooftaan nu gargaaraa inni isin ta'a. Walii wajjiniin sagantaa guutuu ta'e kana malee dabalataanii walii wajjiniin yeroo nuuni hirmaannu hin jiraata. Waaqayyo gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa har'a barumsa keenyaa iddoo jalqabne kaafneetu itti fufna. Jalqabaa kaasaati amma xumuraatti nu wajjiniin ta'an isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Daqiiqaa gabaabduudha waan ta'eef eessallee hin deemina. Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanneetu sagantaa keenya guyyaa har'aa waliin jalqabna. Gooftaa guddifnee si galateeffanna yeroo kana sin nuu laate maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo warra jaallattetti itti dubbatta, itti haasofta, yaada garaa kee itti dubbatta, itti dheekkamta, karaa itti deebifta. Gooftaa ijoollee kee warri ta'an kunoo sirraa barataa jiru. Maqaa dhala kee Yesuus Kiristoosiin ati isaan barsiisi, ati nu barsiisi. Samii Waaqaa nuu bani. Hamaan isa kanaan mormu bakka jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhameef kan qabame haa ta'u. Waaqayyo gooftaa haala adda addaa keessa biyya garaagaraa keessa ta'anii sagantaa kana kan hordofan yaa Waaqayyo dubbii kee kanaan ajijjiiraman foon isaanii hafuurri isaanii tarkaanfii haa dabalu. Galanni siif haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuu ta'i maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhanneerraa oolu. Ameen. Tole nama Waaqayyoo itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu amma yoonaatti walii wajjin ilaalaa jirra. Qabxii isa sadaffaarradha kan nu jiru isa keessaati. Qabxii isa lammaffaa dhiifama wajjin qabxii isa lammaffaarra jirra. Nama Waaqayyoo itti dubbate kan nuuni ittiin beeknu qalbii diddiirrannaadha lallabaa. Nama cubbuu hojjete tokko gaafa argu qalbii diddiirradhu jedha. Karaatti deebi'i jedha. Waaqayyoo yakkiteetta qalbii diddiirradhu cubbuu kee kanaan ittiin fufiin jedha. Jennee walii wajjiniin jalqabne. Bara kana keessa namoonni akkasiin ija jabinaan nama cubbamaa karaarraa maqe tokko karaatti deebi'i kan jedhan yeroo inni itti bade waldaa kiristaanaa keessaa yeroo inni itti bade sobdoonni kan isaan ittiin beekaman keessaa tokko qalbii diddiirradhu namaan hin jedhanii karaadhuma keessa naan itti fufi jedhu. Bara kana keessa kanatu baay'atee jira. Inni kun mallattoo warra sobdootaati. Inni Waaqayyotti dubbate garuu cubbamaa gaafa argu callisee bira hin darbu. Maaltu na galche hin jedhu jennee bara kana keessa namoonni immoo dheekkamuu didaniiru. Karaatti deebii jechuu didaniiru. Akka Yohaannis cuuphaa. Hunduma namaa cubbamaa gara isaa dhaqu hundumaa qalbii diddiirradhaatti hin jedha ture. Har'a garuu inni kun hin jiru. Sababi isaa maali? Isa jedhu kanaafi qabxii tokkodha kan nuti irra walii wajjin ilaallu. Maaliif gaggeessitoonni maaliif tajaajiltoonni cubbuu nama hojjetetti dheekkamuu dhaaban kan jedhu qabxii tokko walii wajjin ilaalla. Har'a hin xumuru qabxii tokko duwwaadha kan waliin ilaallu maaliifidha kan jedhu qabxiin inni duraa. Waldaa kiristaanaa har'a haadhoo taatee jirtullee akkasiin hin dheekkamne kan godhaa jiru keessaa tokko miseensa dhabne jedhaniitu kan isaan yaaddaan.
miseensa dhabna yookaan immoo nama dhabna qobaatti nafaa kan jedhu sodaa akkasii kan irraa kan ka'e har'a hin dheekkaman namoonni baay'een. Tajaajiltoonni baay'een jaallatamummaa waan barbaadaniif namoota biratti hambifachuu waan barbaadaniif namoota baay'ifachuu waan barbaadaniif sababa kanaaf jecha nama cubbamaa tokko cubbuu keerraa deebii irra uruursuu filatu. Isa kana balaan guddaan irra jiru miseensa baay'ifachuu yoo irraa itti dheekkamame iddoo biraa fa'aa deema fa'aa jedhanii fa'aa sodaarraa kan ka'e kanaaf hin dheekkaman. Bara kana keessa namni qalbii diddiirratu baay'ee xiqqoodha. Namni cubbuusaa nan balleesse namni jedhu baay'ee xiqqoodha. Bara ulfaataa fi bara rakkisaa, bara dhaloota mata jabeeyyii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyuttan isin fakkeessa dhaloota kana bara inni jedhe inni bara kanaa immoo hin caala bara sana akka jedhaa ture Gooftaan Yesuus Kiristoos qalbiin diddiirrattanii utuu wangeelli asitti lallabame kun utuu bara Sodomiif Gomoraatti isaaniif utuu lallabameera ta'eetiin deebi'u turanii isin garuu mata jabeeyyiidha bara inni ittiin jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos bara kana inni bara kanaa immoo hin caala. Dhaloonni har'a jirru rakkinni keenya inni guddaan cubbuu hojjechuun akka inni nuuf eeyyamametti yeroo nuyi fudhannee jirrudha. Cubbuu hojjechuun cubbuu keessa tutturuun irra daddarbi irra deddeebianii cubbuu hojjechuun waan eeyyamame nutti fakkaata. Qalbii diddiirrachuurra cubbuu keenya sana kan nu deeggaru barbaaduudha kan nuun itti jiru. Barbaanna, hin barbaanna. Maal barbaanna? Caqasaa barbaaddan. Kan nu deeggaru wayii tokko barbaaddan. Tajaajilaa nu deeggaru. Cubbuu keenya sanarratti sirriidha. Waa tokko iyyuu xaaxaan qabu, rakkina hin qabu kan jedhu namoota akkasii barbaaddan. Isaan immoo eessa jiru? Sobdootadha isaan. Mana warra sobdootaa gaafa dhaqxan cubbuu kee keessatti kan si jajjabeessan isaanii waan ta'eef kanaaf miseensonni isaanii baay'eedha. Hordoftoonni isaanii baay'eedha. Dhuguma miseensa baay'ee qabu. Dhuguma deeggartoota baay'ee qabu. Horii qabu. Waan isaan hin qabne hin jiru addunyaa kanarra waan addunyaa kanaa jechuudha. Waan baay'ee qabu. Sababa isaa maaliif? Dhaloonni si'anaa qalbii diddiirrachuu baru. Nama qalbii diddiirrachuu ittiin jedhu akka ergamaa seexanaattidha kan inni fudhatamu. Bara ulfaataa. Baratti sagalee Waaqayyoo haqaaqanii cubbuu sagaleen Waaqayyoo akka inni deeggaru wayii tokkotti faa hiikuufaa bara isinitti barbaaddan takkaa kun hin ta'u. Dhugaadhuma of hin gowwoomsina. Cubbuun yoomiyyuu cubbuudha. Cubbuun yoomiyyuu balaa qaba. Cubbuun yoomiyyuu waaqarraa adda nama baasa. Takkaadhuma cubbuun hin eeyyamamu bara kam keessayyuu hin eeyyamamu. Yesuus Kiristoos yoo hin dhufiin waggaa miiliyoonotaan lakkaaman yoo inni ture waggaa miiliyoonotaa irraa wanti jijjiiramu jiru. Cubbuun cubbuudhuma ta'etti fufa, qulqullummaan qulqullummaa ta'etti fufa. Isa kana of gowwoomsuun nurra hin jiraatu. Nurra hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo keessumaa amma yeroo ammaa dargaggoota keenya waan isin ittiin gowwoomaa jirtan ayyaanaan fayyineerra. Ayyaanaan fayyineerra Gooftaan nuu xumureera dalga hin hiikina. Eeyyee ayyaanaan fayyineerra iddoo nuu malle Gooftaan nuuf kenneera. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo nuuf ergee iddoo nuuf hin malle warra du'oota turre gara jireenyaatti nu fide malee du'a keessatti nu dhiise miti. Cubbuun du'adha. Cubbuu keessatti nu dhiise tuun ta'in ayyaanni Kiristoosiin nuuf kenname gadhiisiitti hiikkatuudha. Yihuudaan gaafa dubbatu gadhiisiitti hiikkatu warri sobdoonni akka gadhiisiitti. Ayyaanni Waaqayyoo nu baay'ateera kanaafuu xaaxaan hin jiru ayyaanaan fayyineerra kanaafuu cubbuu hojjechuu hin dandeenyaa jedhu. Gadhiisiitti yaadu gadhiisii miti ayyaanni Kiristoos gadhiisiitti akka nu jiraannu tuun ta'in akka nu nuuf qabnu cubbuurraa akka nuun adda baanu kanaaf nu gargaara. Kanaaf namni tokko cubbuu gaafa hojjetu cubbuu sana keessa tutturuu tuun ta'in qalbii diddiirrachuutu irra jiraata. Bara addaggoonni itti guutan bara kana keessa bara akkasii. Yohaannis Cuuphaanii isiniifan dubbisaa deemeen isinii dubbisaa kanaan duras isinii dubbiseera. Luqaas irraatiin isinii dubbisa Luqaas 3:7-14 hamma 20 kan jiru isiniifan dubbisa. Yooman kana dubbiseedhuma sagantichira yuu dhiifne rakkina hin qabu. Sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbifamu waan hojjetu qaba waan ta'eef isiniin dubbisa. Kanarratti jarreen sun egaa maal goonu ree jedhanii waan isin gaafatan. Inni immoo uffata lama kan qabu kan hin qabneef kennuu nyaata kan qabu warra dhabanii
aga'uu jedhee deebisiif. Warri qaraxa fuudhan immoo cuubamuudhaaf dhufanii yaa barsiisaa noo maal goonuu ittiin jennaan inni immoo kan murame irra caalchiftanii hin fudhatiinaa jedheen. Warri loltuun nummoo maal goonu ree jedhanii yommuu gaafatanii giddisiiftanii horii nama tokkorraa illee hin fudhatiinaa. Sobaanis nama tokko irratti gara abbaa firdiitti hin geessinaa. Qallamni keessan inni isin fudhattan isin haa ga'u jedheenii jedha. 18 irraati. Kana malees gorsa garaa isaaniif kennee wangeela jaratti lallabe. Yohaannis Heroodis abbaa biyyaayyuu balleessaa isaatti mul'isee ifate. Kun Heroodiyaas kan jedhamtu niitii obboleessa isaa Filiiphoosiin fuudhuu isaatii fi jallina inni raawwate hundumaatiifis ture. Heroodis garuu qalbii diddiirachuu hin dandeenye jedheetu itti fufa. Iddoo kanatti Yohaannis Cuuphaan namoota gara isaa dhaqan, namoota gara isaatti yaa'an magaalaa dhiisanii baadiyyaatti isa barbaacha namoota yaa'aniini baga nagaadhaan dhuftanii jedhee maarshaal baandiidhaan isaaniif hin siman. Cuubbamoota gara isaa dhaqan warra qaraxa fuudhan makalaakiyaa yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa gara isaa dhaqanii abbootii taayitaa gara isaa dhaqan warra cubbuu hojjetaniin itti dheekkama ture, itti dheekkamaa isaan gorsa ture gara isaa kana warra dhaqan. Nama Waaqayyotti dubbate isiniin jedheera Yohaannis Cuuphaan. Dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhaqe qalbii diddiirrannaa labsa ture isiniin jedheera torban darbe. Nama kanatti Waaqayyotti dubbateera. Waaqayyo nama inni itti dubbate cuubbamaatti cubbuu isaa itti meetu akka inni qalbii diddiirratu godha. Qalbii diddiirradha. Isin ijoollee marrataa nana jedha. Abbootii taayitaa, abbootii qabeenyaas haa ta'u, eenyus haa ta'u, sadarkaa kamirrayyuu warra jiranii itti dheekkama ture jajabinaan. Maal jedha? Ijoollee marrataa. Marrataadhaan ijoollee marrataa warra ta'an ijoollee marrataadhaan fuula isaanitti dubbata ture. Namoonni kun na jalaa sokkuu laata? Na dhiisanii deemuu laata? Jedhee takkaadhuma waan akkasii yaadu. Yohaannis Cuuphaan takkaadhuma waan akkasii yaadu. Miseensa baay'ifachuu miti yaadisa. Yaadisaa waa tokkodha. Yaadisaa waa tokkodha. Waan Waaqayyo barbaadu, nama Waaqayyo barbaadu, nama mootummaa Waaqayyootiif malu duwwaa fudhatee deemuudha malee haafa walitti guuree kan si olitti dhaqee gubatu haafa walitti guuree fuudhee deemuu miti yaadisaa. Namni hundumtuu Yesuus Kiristoos dhufaa jira, fayyisuu Waaqayyo arguudhaaf dafaa qalbii diddiirradhaa dhufaa jira, Yesuusii wajjin dareetuu qopheessaaf ture malee takkaadhuma dhimma miseensaa miti yaadisa. Dhimma miseensaa miti yaadisa. Namoonni na jalaa sokkoo jedhanii yaadduu akkasii takkaan qabu. Yohaannis Cuuphaan namni Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoosis akka jedheera kan abbaan koo dhaabe biqiltuu abbaan koo dhaabe takkaan buqqa'udha. Kan abbaan koo hin dhaabiin immoo hin dhaabbatudha. Kana hin dagatiina obboloota koo. Nama Waaqayyo hin dhaabne dhaabuudhaaf hin rakkatiina. Nama Waaqayyo dhaabe immoo silayyuu eenyu buqqisuu hin danda'u. Kana yaaduutu isinirra jiraata. Nama qalbii diddiirrachuun irra jiruu fi qalbii diddiirradhu jedha. Firdii ofitti hin fuudhina. Warri tajaajiltan iddoo jirtan poozishinii jirru kanatti Waaqayyo nu gaafata. Cubbamaa tokko cubbuu isaa ittiin himtu ta'ee naannoon ittiin du'e itti gaafatamtaadha Isqeeliin. Boqonnaa 3 irraa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Nama cubbamaa tokkotti cubbuu isaa ittiin himtan taanaan nutuun cubbuu isaa sanaan yoo inni du'e itti gaafatamtu. Luboonni, paastaroonni, wangeelaawonni, faarfattoonni, raajoonni, ergamaa warri ofiin jetta barsiisonni wangeelaa hundi keenya cubbamaa tokko akka nu karaatti deebifnuuf kan nu tajaajilaa nu godhe goofta. Eenyuun akka tajaajilu hin beekun tajaajilaa ta'uu keessa kan Waaqayyoo akka tajaajiltan fa'aa kan irraanfattaniitu baay'ee keessan irraanfanneerra dhugaan isin jedha. Dhugaan isin jedha. Na jalaa sokka baqqaa waldaa keessaa bahee sokkaa ettanii sodaatu. Sokkuu. Sodaan keessan nan beeka. Waldoonni waldaa fakkaatanii tattabalaashaa'uun safara keessa jiran jiru. Warra dadallanan walitti kan funaanan. Walitti funaananii taa'anii lubbuu haaraatti dhaqanii dhugaan ba'anii cubbamaa tokkoon qalbii diddiirradhuun jedhan yeroo waldaan kiristaanaa addana kanaatii waldaan kiristaanaa shafayyaa qabdu gaafa isheen adabduu si adaban miti jedhanii raajii irratti raaju. Ilaanan argaa jedhu foormeeshinii funaananii waldaan si miite miti si madeessite miti jedhaniitu isa booddee bakka inni sunis hin bu'agaa dhugumaa jedhe isaa booddee kottu si miidhan miti kan jedhantu jiru obboloota ko. Warra waldaa warra dadallantuuf dadallanaa walitti funaananii ani isaanii waldaan jedhu isaanii waldaa dallanaaf dallantuu yoo jedhee gaariidha jedhee yaadaan. Akkasitti maqaa yoon kenneefin warra dadallanan duwwaa funaanu ta'anii
Haadha qani dhugaan isiniin jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 6 irratti yaadattu yoo ta'e namoonni kumaatamni isa duukaa gaafa yaa'anii akkasittiin jedheen isin buddeen waan barbaaddanii waan akkasiitii fidhan duukaa buutu malee amma nama foon koo nyaatuuf nama dhiiga koo dhugu malee namni na duukaan deemu na yaatee sokkite jedha. Gaafa isaan yaa'anii sokka maaloo adaraa isiniin jijjiira anoo nan baacee minaam jedheetu isaaniin ofitti deebisuu yaadne Gooftaan Yesuus Kiristoos sokkaa jedhe. Isa booddee namni 12 nama 12 keessaa tokko Yihudaa ture. Yihudaanis waan saantimaa qabdu saantimaa waan ta'eef malee silaanis sokka ture. Amma isiniyyuu sokkuu barbaaddu jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Warri isaanii gale atoo buddeen jireenyaa keessa dhaqnaa jedhanii. Utuu Phexros fa'aa akkasii jedhanii nafne ta'e utuu isaan sokkan Yesuus Kiristoos dhaqee isaanii waama. Hinuma geggeessa ture. Kumaatama biraa geggeesse Gooftaan Yesuus Kiristoos. Warra irraa tajaajiltoonni keenya warra irraa nama Gooftaan dajjaasee sokkan jedhee dhiisu waamnan immoo. Waaqayyoof immoo ofii keenyaaf. Ani ajandaa dhumti waldaa kiristaanaa bara kana jirru anaaf naan galu dhiifama naa godhaati. Anaaf naan galu. Cubbamaa akka nuun uruursinu tuun ta'in cubbuusaa keessatti cubbuusaa keessa akka inni ba'uu fi qalbii akka inni diddiirratu akka nuun itti haasofnu akka nuun karaarra isa buufnu isa kana barbaada Waaqayyo. Kana ingoonu taanee jennaan waldaan sun waldaa miti. Nuus tajaajiltoota warra ofiin jennu nuu tajaajiltoota. Kana of gowwomsuun nurra hin jiraatu. Waaqayyo nu gaafata. Isin gaafata. Eekkamuutu isinirra jiraata waldaan kiristaanaa. Geggeessitoon eekkamuutu isinirra jiraata. Miseensa maal godhatu? Maal godhattu miseensa mootummaa Waaqaatti hin galle? Miseensa Waaqayyo ofirraatii dachaasee Gooftaan ofirraatii warra akkasii sokkanidhe warra inni dhiisu isin eessuma dhaabbattanii maaluma waan taataniif garaan isinii Waaqa caalaa garaa laaftaniif isinii warra kana. Warra nan sokkadha naa sokkan. Wangeelli kun nattadhaanaan ta'u namni jedhu sokkuutu irra jiraata. Sokku Gooftaan of biraa deebiseera waan ta'eef. Nama qalbii diddiirratu garuu isa qalbii diddiirrachiifneetu mootummaa Waaqayyootti galchuutu irra jiraata. Akkanaaf nu waame Gooftaan. Nu tajaajiltoota Gooftaati malee nama ofii keenya barbaanne nama barbaanne ofii keenya waamne nama barbaanne ofii keenya immoo sokki jenname. Keessuma namoota abbootii taayitaa ta'an namoota qabeenya qaban ittiin dubbattan kurnoon isaanii furdaadha waan ta'eef kurnoo sana Gooftaan kurnoo nama sanaa miti kan inni barbaadu nama sana kan inni barbaadu Gooftaan. Isin garuu namoota abbootii taayitaa ta'an namoota sana barbaaddu dhimma ofii keessaniitiif ajandaa mataa keessaniif malee Waaqayyoo miti. Isaaf jettanii ittiin dheekkamtan. Jarri sun cubbuu isaaniitiin duu isin immoo itti gaafatamtu. Isin immoo itti gaafatamtu. Wangeela jedha kan ana jedhamti. Jaallatamuuf jettanii nama baay'ee qabaachuuf jettanii nama biratti baqqaa fudhatama godhatu. Ani nama hundumaa biratti jibbamaa taatanii yoo duutan isinii wayya akka Yohaannis Cuuphaa. Yohaannis Cuuphaan hunda ishee Heroodis warri luboonni bara sana turanii tajaajiltoonni bara sana turan afaan isaanii qabatanii haadha manaa obboleessa isaatii gaafa inni taayitaa gaafa argatu gaafa dhaqee inni harkaa fudhatu inni calluman jedhu itti dubbata. Isa booddee morma isaa cita. Yaada Waaqayyoo tajaajiltanii guyyaa 3 tajaajiltanii duu isinii wayya. Dhugaan isiniin jedha. Waggaa 70 yaada Waaqayyoo malee tajaajiltanii an tajaajila kee hin beeku. Maqaa keen seexana baafneera maqaa keen akka gooneerra naan jedhamiti Gooftaa biratti naannoo isin hin beeku. Tajaajila Waaqayyoo hin beekne tajaajilaa jirra baay'ee. Tajaajila Waaqayyoo hin beekne tajaajiltee lafa kanarra waggaa 70-80 jiraate du'uu keerra. Du'uun kee silaan oolu. Yaada Waaqayyoo tajaajiltee cubbamaatti cubbuusaa itti himtee qalbii diddiirrachiiftee karaatti deebiftee guyyaa 3 tajaajiltee yoo akka Yohaannis Cuuphaa mormaa citte atayyaantu. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan akka Yohaannis Cuuphaa dubartiin kan deesse kan akka Yohaannis Cuuphaa hin jiru kan inni ittiin jedheef nama akkasii ture Yohaannis Cuuphaa nama Waaqayyootti dubbatu. Nama Waaqayyootti dubbatu cubbamaa bira hin darbu. Callisee bira hin darbu. Callisee bira hin darbu. Bara kana keessa dhuguman isin jedha namni isin dhaga'uu dhiisuu danda'a. Isin dhaga'uu dhiisuu danda'a. Kun nurratti jalqabe miti. Ammati namni kun amman deebi'attee addanaan jiru maaltu na galche deebi'uusa. Cubbamaatti cubbuusaa himuu kooti kanarraa eegamu. Gara qoraattiin jirutti ilaalaa gara namooti si dhaga'anii dhaqiitii itti dubbadhu ittiin jedhe Hisqeeliin boqonnaa 3 irratti yoo ilaalte. Isin dhaga'anii immoo dhaqii immoo itti dubbadhu. Ergan dhaga'an ta'e maaf dhaqee itti dubbadhu ani hin beeku. Ermiyaas boqonnaa 25 irratti dhaqaa waggaa 20 meeqa jalatti raajee namni tokko karaatti hin deebi'u. Hundi ishee diddee xaragamtee isheen kaan gara Sooriitti isheen kaan immoo Baabiloonitti dachaan waggaa 23 tajaajiltanii ilaalame. Waggaa amma kana tajaajiltan namni tokkotu isiniif hin deebi'in.
raajii beekamaa fuula waaqayyoo duratti jaallatamaa kanatti dhaabdeen dhaabbata kanatti buqqifteen buqqa nama inni ittiin jedhe waaqayyoon Ermiyaasiyyuu raajii jennaan hin deebine biyya. Amma isa kana miti tajaajiltoonni kan nurraa eegamu. Waan waaqayyo nuun jedhe raajine waan waaqayyo nu tajaajilu nuun jedhe tajaajillee isaa booddee nuun galchu. Nuyi yoo abbaan dhaabe malee dhaabuu hin dandeenyu. Yoo abbaan buqqise malee buqqisuus hin dandeenyu. Nuyi kan nurraa eegamu cubbamaatti cubbuusaa himu. Ximootiyoosiin gaafa gorsu Paawulos baratti namoonni lallabaa isaanitti gurra isaanitti tolu lallabaa akkasii filatanii gaafa isaan lallabsiifatanii barri akkasiin dhufa. Ati garuu waan lallabaan wangeelaa tokko sarraa eegamu gochuu hin dagatiin. Bara addaggee ture barri sun. Akka bara kanaa jechuudha. Hangafoonni karaarraa kaataniiru dhaloonni isheen jirtus tattabalaashoftuudha. Warri kaan mammaaku warri hangafa isaa ta'anii warri umurii isaa ta'an immoo waaqan dhaga'anii jaara kana lamaan gidduutti rakkatu turan. Yohaannis Cuuphaanis Ximootiyoosis waan sirraa eegamu waan waaqayyo sirraa eegu duwwaa godhiiti dhiisi jedha. Tajaajiltoonni gowwoomuun nurra hin jiraatu. Namni nu hordofuu dhiisuu danda'a. Namni nu jaallachuu dhiisuu danda'a. Foloorii baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeenya. Namoota nu deeggaran baay'ee qabaachuu dhiisuu dandeenya. Garuu wanta nuun baruun nurra jiraatu yaada waaqayyoon tajaajilaa jira. Yaadi waaqayyoo cubbamaatti cubbuusaa himu. Isaa ala namichi sun deebi'ee sin galchu nan galchu. Deebi'ee dhiise inni kan hafuura qulqulluuti. Inni kan waaqayyooti. Nurraa kan eegamu garuu yaada waaqayyoo tajaajilu. Gooftaan namoota akkasii nu haa godhu. Namoonni akkasii baadiyyaa keessa magaalaa keessa akkasiin jirtan beeku. Deeggartoota baay'een qabdan isin. Jibbamoota iddoo hin qabdan hin jaallatamtan illeellifamtan oomaa miti. Gooftaa bira gatiin keessan gooftaa bira gatiin keenya maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf nama waaqayyotti dubbate kan inni ittiin beekamu qalbii diddiirannaa lallaba. Bara kana keessa garuu rakkinni inni guddaan isa kanadha. Gaggeessitoonni waldaan kiristaanaa dheekkamu kan isheen dhaabdee fi namoonni nu jalaa sokku jettee yaaddofti. Haasokkanii kana beekuun nurra jiraata. Nuun baay'ina miseensaa miti kan gooftaan barbaadu. Hordoftoota isaa barbaada. Duuka buutota isaa barbaada gooftaan. Nama isa duukaa bu'u barbaada gooftaan. Namoota Kiristoos duukaa buusuutu nurra jiraata. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa kun sagantaa birmadummaati. Sagantaan kun kanuma keessan dubbiin sagalee waaqayyoo qulqullummaadhaan kan inni irratti darbu chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu YouTube irratti kan isiniif darbu sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 kaaseetu kan inni isiniif darbu hordofuu hin dagatiina. Egaa YouTube kana subscribe comment share like gochuu hin dagatiina. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Torban dhufu qabxii isa lammaffaa namoonni maaliif tajaajiltoonni gaggeessitoonni maaliif dheekkamuu dhaaban bara kana isa jedhu sababa isa lammaffaa walii wajjin torban dhufu itti fufna. Amma sanatti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasaa dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaa nagaatti waaqayyo gooftaan maccaa isin wajjin haa ta'u. Kana limitina fibse ifatina base chubu kondoma anabise